gartee sirni kun Oromoo kam godhe dursamee sirni kun Oromoo maal godhe imaama jechuun beeytanii nama salaachisu imaamota nu duraa guuruu eegalee jechuudha eega imaamtichi Jaawar Muhammadiis Hacaaluu Maarree imaamota keenya guutuu nu duraa Lammaa Magarsaa sigale imaamota nu duraa guuruu eegale ummanni eega salaata hidhate akkasuma dhaabbatee jechuudha sigale imaamtichi Allahu Akbar jee gartee gajji oljuu sami Allahu liman hamidaan injirtu ummanni eega salaata hidhate hay imaamtichi gadinjuu caluma jee konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha sigale caluma jeeti konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha eega imaama kana nu duraa guuran maal nu godhan warra konfiis ta'ee salaata hidhatee dhaabbatu kana imaamtichi khunni du'e khunni baqate ja'aniiti Oromoo tana konfiis godhuu eegalanii jechuudha sigale keessa deemanii akkam godhani amma Baalee fi madda walaabuu fuudhanii Boorana jala galchanii Boorana Gujiidha Maarree caafama gartee caasaalee Maarree janii kan wal keessa caasan tokko ni beeyta caasaa san tokkummaa Oromoo caccabsuuf fidee jechuu qaallichi akka gartee Gujii fi Booranni qawwee bitatee wal eeggatu akka gartee madda walaabuun nu jalaa fudhattanii jettee Arsiinis seenaatee nyaatu Boorana keessa galaa jettee gartee qawwee Oromoo wali bitattee wal eeggattu sirni kun akkam godhe tokkummaa Oromoo keessoo Oromoo caccabsuu eegale jechuu eega imaamota nu duraa guure eega imaama nu duraa fuure sigale maal godhe tokkummaa keenya caccabsuu eegale jechuu ammas waysani dhaabe tokkum khaadiree tanaawu gandatti dafuudhu eegale jechuu bararra yeroon teessanii shawaanis shawaa bira uggii dhaqee sigale khashawaa kana gartee aangurro guureeti shawaa keessa waan shawaa keessa dhalate sana fuudheeti aangurro guure bar mootummaan teessanii bar maarreen keessanii jimma dhaqa bar ilma keessanii maarree bulcha hararge dhaqa bar intala teessanii maarreedha miitirkishoo soo tokkummaa Oromoo kana caccabse dura tokkummaa Oromoo kana eega caccabse booda daakee maarree jeeti qabsuma tanaawu bakka maal godhe qabsoo Oromoo shiifti godhe duuba deebisee jechu aduwa deebisee jechu qeeroo qeeroo fi qarree dhiiga isaanii daakaa 4 kiiloo seenetana dhiiseeti aduwaa faarsuu eegalee jechu maaliif nama hunda daakee mina maxxaa maaltu dhufa sadarkaa bar namni afaan qabatee isuma waaqeeffannee nagaya meeqannuu gurgurta janii 4 kiiloo dura dhaabbatanii nagaya irraa bitachuudhaaf ummanni waywaatu keessa geenye itti fakkaatee jechuudha arra uggii salaale duuti dhuftu duuba bari yeroo sii kennine malee ni riphifne malee mata qaqqabanne malee imaamni keenyaas ni injiraa Tulluu Pol Jaawariis Jaawariin Tulluu bakka jiru olo imaamtichinis asii injiraa khuni keeysoon bakka jiru Tulluu Pol wala lamma jettamo wala maarre jettamo cufti hay ni jirra bari Oromoo bira sigale qeeroo fi qarree raayyaan ittisa biyyaa gartee raayyaan ittisa haadha miskiina raayyaa ittisa haadha miskiinaatiin jaani beekan qeeroo fi qarree tana sigale warra rabbi irratti gartee jazaa isaanii saabbatu jechu warra gartee garaa hin qabsooyin warra gartee dokkeedhaaf hin qabsooyin warra waxii dhuquu hin qabsooyin warra gartee abaluutu nagala toonfataan qabsooyin haadha miskiina rabbii tokkichaaf jecha tagartee muka keessa teessee ichitti gartee itti darbu dirweniin dha'u jiran saniif jecha warri gartee hiriira ba'u kun hay ni jirraa bar raayyaan ittisa eeysaa gajjigee albaatiin amma kofoo guutte gaa opiidiyoo mela lama akka khurbeeyyitti asirraa iyyan cufti isaaniiti maarree Oromootti hiriira baatanii mitirkishoo Oromoo mootummaa keetitti hiriira baata maarree keetitti hiriira baata hay hiriira baati hiriira jechuun bar mirga diimokiraasii keessaa isa tokko bar mootummaa aangoo gadhiisii jechaan jiru qeeroon kun qarreen kun mootummaa nurraa bu'ii jechaan jiru sigale ummatarraa du'aatii dhaabii hay kun mirga diimokiraasiiti Ameerikaa keessattis gaazarraa lola dhaabaa janiituma hiriiran ba'u ummanni bar
bilziqinaa tana keessa wallaaltu hoolaa qofaa walitti hafee namni sammuu qabu ka fageessee yaaduu danda'u ka dubbatee saba amansiisuu danda'u sigale keessa yaa'ee hoggiin anjuu mee wohuma bilziqinaan barreessituuf haasuytu faarsee bulaan bilziqinaan hin jirtu mee faarsee bulaan waan haasa'u sigale mee jaluma deemi ilaali soo sadarkaa inni caccabsee Oromoo qalbii cabsee ifarka deebisee daakee ganaa waan hin fedhe irratti fe'uun danda'a je'ee sigale warra Oromiyaa kana Oromii uummatanaa akka jibbitee sigale Oromii uummatanaa nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaa bakka Itoophiyaa uummatanaan akka jiraannu jechuu Oromoo harka kennisiisuudhaaf sigale kaan beelaan kaan nagaya dhoorkuun waan kana guutuu isaa dalagaa way sheekka abbutaa way takka afaaniin usee beekaa waan kana qaallichaa qopheessee diraamaa kana qopheessee dooniyaa dakatana kaayyate tana sigale luuqa ruuza kan ruuzatti naqee garaa hoggii fedhe firraa xiqqeessiyuun kam garaa hoggii fedhe firraa buus luuqa ruuzaa kana gannaqaa hoggiinan isiniin juu isin gartee waaniin an akkanumatti bakka mootummaa sanatti aaree maaltitti aaree gartee dubbadhu seeta wohuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha wohuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha bakka sadarkaa gartee inni caccabsee daaraa godhee bakka wanni kanaa booda wanni na dura dhaabbataan jiru jettutti qeeroo fi qarreen barra yeroo sii kennine malee baalage yeroo sii kennine malee siif obsine malee bar ummata keenya bira jirra hay surprise mataan hundachi olma yeremo kulli shay'in fawqa az-zamanul sami garrobemo isabe Oromoo wanni jaam sigal ummata obsaadha hoggi ati gartee gibirarrartu suma jalaawse jaarmee dhabee sittin fakkaatin mee wanni kun gartee maqaaf ilma keenya ifiin jetti ilma keenyallee ta'uu baattu gartee qabsooteenyaani aangoo dhufte mee hararra boruu wayyooyti borurra iftaa wayyooyti ji'ee ummanni osoon du'u kaddu'ee awwaallate sigale kaddu'ee awwaallate kadhukkubsate wallaannate kabaqate gartee noolitti godhate sigale kagartee dhukkubsachuudhaaf qophaa'u rabbi isaatti kadhatee ummanni obsee tetteenyaan bakka harka kennisiise jee gowwaan barararra isiniin himne gowwaan udaan garaa ulfaatu sigale humna seehaa arraarra isiniin jee jecha kana sigale caccabsee waa hunda godhee kaan afaan qabachiise bakka ganaa ummata kaan fedheen godhaa jee lafaa ka'ee jechuudha kana qeeroon gabbee jechuudha haa galatu wallahi bilda imimaanin qabachuu dadhabe hoggiin harka qaqallaa sana harkula akka xiyyaa kana gar Oromoo mee viidiyummaan isaanii tun akkatti mi'ooytu laala sigale raayyaan ittisa haadha miskiinaa kun hoggii gabbahu sigale dhuga qaba haqa qaba kaayyoo qaba galma qaba jechuudha sigale akkatti tolu laali mee qabsoon isaa mee kuma qabsoon joollee tanaatti toltu qofa laali so oggi kun gabboos qiyaamaa kaani amma surprise amma khaadiree isaa cafa qusseenee jechuudha qintaalli namichi Oromeerra kaate kun ummata uleedhaan arra hiriira baasanii jechuudha irratti arkitanii uleedhaan hiriira baasan nuti rakkinan qabnu osoon viidiyoo laalanii arkani laal bar I don't know mootummaan Itoophiyaa bulchu kun kadabrirraan baratu rakkoo wanni si dhuftuuf si gorsuufi bar meemma mangisturraa mallasin baran mallasirraa Hayilamaaramin baran Hayilamaaramirraa gartee namichi kun hin baranne jechuudha akkuma dur teknooloojiin yeroo addunyaan amma Itoophiyaa fi Ameerikatti teessee laaqana wajji nyaattu kana teknooloojiin addunyaa tana guutuu fuutee harka namaa kanarra keesse sigale harka namaa kanarra keesse yeroo tanatti ummata shawwadu ummata kijibu sigale
ni taati. Siyaasuma teetiif illee sin fayyaddu bar lubbuu fi jaawar barruu isaa keessa kalee maal je wallaalaa fi fedhii hoonga dabarti je nama siyaasaatiif sirri gala jechuun wallaalaa aangorra turuu barbaadu jechuun maanaan ayatoota kana haazaa kulli shee'in minal ayaati sigale wallaalaa aangorra turuu barbaadu garuu akkaataatti irra turuun beeyne sigale akkaataatti irra turuun beeyne ummata irra uleen gayyaasanii jechuun rakkina hin qabnu jaajani sigale mootummaa akkanaati jechuun tanuma ifumaa firra dalaytu tanuma ifumaa harka if keessu bar namichaatu bashoo takka adurree qabee ibiddatti coofe kaaqisiin jennaan atumti fitti afuufii jeen sigale amma bilziqinnaa caluma jaatti dhiiba isiinuu bakka mooraa du'aatii fi qabrii saniin isiinuu if geeysi isin ittuma dhiibaa caljaa isiinuu bakka xumuraa saniin if geeysi soo saniifu qeeroof qarreen arra gabbahaniiti hanga guyyaa irratti hiriirri deemu jira jechuudha addaanillee dhaabbachuun qabu jechuudha namni kan bahameef gaafii gaafatte qaba wayyaanee ni yaadattan qeeruma irratti hanjamaa godhan tana maastar pilaanii nurraa dhaabii jedhanii taraa dura ni yaadattanii arraa du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiranii beekan arraas du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiran wayyaaneenis maastar pilaanii nurraa dhaabii jennaan dhagayuu diddee jechuudha tuffatte arra du'a dhaabii jennaani du'a dhaabuu dhiisee duutiin jirtu jaaja'ee warra du'u kana uleen gayyaasu jira jechuudha gowwajjees kiyya sigale gaafii ummanni gaafate dhiiseeti waan ummanni hiriira ba'eef dhiisee faallaa dalagu jira jechuudha mootummaan ummata ta'uun galleef bal liidara jechuun tiiksee ummata kanaati liidar jechuun tiiksee jechuudha tiiksee ummata kanaa ummanni hoo mootummaadha nu tiiksi jee aangootti kenneeme akka isaan jaansan maa jennu sigale nu tiiksi jee aangootti kenne nama nu tiiksi jee aangootti kenne saniin nan tiiksinee jira tiikseen ammoo tiiksee jettee gartee nama aangoo si kennetti himuu dandeessi akkamitti kan sitiisu feete jeetuma ummata gaafii gaafachuu malee ummataan mormuu jira jechuudha qabsoon amma ummataa fi tiiksee idduu taatee jechuudha sigale saniifu arra darratti ummata gayyaaseeti ummataan hin dhumne jechaa jira jechuudha ummataan nuti hin dhumne jechaa jira jechuudha so umma pointii jeddeebuuf wayyaaneedhaan maastar pilaanii nurraa dhaabii jeen dhaabuu ditti loluu eegalte nama tumuu eegalte hidhuu eegalte khaniite baasii dhufee jechuudha khana jeefte gumaa baasii dhufee jechuudha amma bilziqinnaanis arra asallaa hunda keessatti gartee ijoollee kutaa sadarkaa lammaffaa kana tumuu jirti jechuudha nama jahamu kana hiitee jirti jechuudha amma diyaaspooraan barattoota hidhaman katumaman kana hundaa'u wallaanuudhaaf if qopheessuu qabna jechuudha nuti diinagdee faayinaansaalii ummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha sigale waan ni ati dandeessu qabsoon gartee sagalee ta'uu danda'u sagalee ta'u sheer godhuu danda'u sheer godhuu sagalee namaa sigale maallaqa baasuu danda'u akka keenyaa kun maallaqa baasu ijoollee arra gartee hospitaala seentee jira jechuudha ijoollee tana warri isaanii harka qalleeyyi saba kanaa jedhaniiti anaa fi siif jecha gabbaanii jechuudha ati waan dandeessuun qabeenya rabbi si kenneen diyaaspooraan qopheessuu qabdanii jechuudha qabsoon tun amma boca godhachuu qabdi jechuudha akkanuma hooyooyii qabsoo hooyooyii nu harkaa ta'uu qabdu jechuudha bocatti godhu qaba hayyoonni gabbaatanii darargee gabbaatanii nurraa dhaabii akka wayyaaneedhaan maastar pilaanii dhaabii janitti du'a dhaabii janii du'an dhaabnuu jechuu fi hiriira bahanii arra akka du'an dhaabni ummata agarsiisu jiranii ummanni ni mormii isaa dhaabuun taa'u barattoonni ni mormii isaanii dhaabuun ta'an
hanga duuti dhaabbattu sigale hanga duuti dhaabbattu hanga gaafiin sabaa deebitu hanga gartee daangaan Oromiyaa kabajamu hanga warri Oromoo nyaatuu ture ajjeesuu ture haatuu ture heeraa fi seera dhiyaatanitti sigale aboo nyaatanyahuun namichi Israa'el bulchu baraarra kriminaala addunyaarra deemuu hin danda'u Ameerikaa takkitti qofa dhufuu danda'a bara biyya addunyaa tanarra kriminaalticha kana gartee nutis akka addunyaarra deemuu hin dandeenye waan inni maduru amajjahan kana godhe rikoordi goone addunyaarra geessu qabna bara diasporaan hayyoonni diaspora looyeroonni Oromoo ka addunyaarra jirtu maal eegu jirta digale waan inni gartee ajandaan jijjiiruudhaaf godhu kana fannoo namni jaaree ummata akkas gootu godhe eenyu fannoon bakka feete addunyaa tanarra hanga jijjigaanaa deemtee lolu dandeessi jeeqa fannoon dhaadate eenyu namicha amma biyya bulchu kanaami gocha fannoon gootu hunda katti gaafatamu isaa jechuudha abbaan fannoo guddaanis fandi khagoosise Shimallis Abdiisaa asii fuudhee baay'ata fuudhee Oromiyaarraa Oromoo gibiraan gidirsee baay'ata Oromiyaan qabdu kan Oromoon karaan silaa tolchuuf kan Oromoon mana barnootaatiin jaaru kan Oromoon mana yaalaatiin jaaru gibira ummanni kafale fuudhee akka fannoon leenjisan naannoo Amaaraan geessine kana achi qabuun hin jiru jechuudha fannoo ka leenjifate isaani digale yoo wabongo badii goote ummata Oromootu itti gaafata maaliif waboo ka leenjifate ummata Oromooti jechuudha akkuma itti gaafatama waboo ummata Oromootti digale fannoo ka leenjifate namicha kana jechuudha saniifu waan fannoon goote hunda ka godhe isaa jechuudha digale tana waan ichi qabnu hin jirtu leader jechuun tiikseedha duraan si reefoon si dubbadhe hay tiiksee yooloo waraabessi nyaate eenyu gaafata tiiseessan gaafata yooloon badal eenyu gaafata tiikseessan gaafata yoo daangaan Oromiyaa kabajamuu baate eenyu gaafata mootummaa riphee lolaa tokkoon gaafattu jechuudha ammanumaatu isaan bar hayyama taatee fi bar qaama finxaaleyyii maarreedha kanaatu kana godhe mitirkishoo kana godhe siinja gabbe hayya badabo hay qaama finxaaleyyii khajala deemee buqqisuu qabu amma shanee fi jaarratanii bosonan naqana amma meelaala maarreen harka kennachuu jirti mitirkishoo ummanni Oromoo gartee rakkoo arkinaani rakkoo Oromoo tana ajandaa jijjiirsisuuf akka waan gartee waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatu fakkeessuudhaaf shanee duraanii fi bosona naqatan qawwee lamaa fi sadirraa fuudhanii miidiyaadhaan tana dhaadheessu jira jechuuf aarsee bulaan sigale kumaatamaan itti yaa'u jira wobotti namni kumaatamaan saniifu woboon galu jirtullee hin jirtu namni keenyaas ibsossobuu dhaabu qaba mootummaa wanni mootummaa godhattuuf akkuma madura dubbachuu turre tan dhabne ittiin harkachuuf malee tan harkaa qabnu ittiin dhabuuf miti mootummaa Oromoo haadha Oromoo maarree Oromoo zubbii Oromoo waan juu kana gubii gati ilmi keetu yoo faayidaa siin qabaanne mananarraa bay jettaan dhiigni kee kan ati deesse kan ati dhalte sigale saniifu awwannin ju wannin isini waywaadhu qeeroon amma qophaa'ee jira qeeroon duraanis ni riphe yeroodhaaf mataa gaqqabate jechuudha baraa fi fugugee gajjedhanii jala baanjeeti yeroof gaqqabate yeroo kenneef hayyoonni keenya yoo qeeroon takka godhe waan kana hudhan gootanii addunyaan akka hubatu qabsoon tun caalatti boca godhattee bifa godhattee akka gartee qabsoo dursanitti akkaataa gartee dhiibbaa godhuu dandeessu irratti ka hojjechuu qabu warra siyaasaati jechuudha qabsoon hooggansan qabne qabsoon siyaasaan qabne qabsoo durriyyeeti ayyaroo hundunumaan dubbadda hayyoota keessanirra dhiibbaa godha bakka jirtanii hayyoota push godha maaliif usan isaan yoo xiqqoo jijjiiramni kun dhufe
xiqquma osoo jijjiiramni wayii namni isaan dura suufa uffate ambar barakkana maarree wajjin ture barakkana nadii gammadaati wajjin ture barakkana maarree wajjin ture jaarrabbaa gadaati wajjin ture jee kabiyyatti oduu isaan duran jiru jechu amma garuu riphanii taanii jechu maaliif chance laallachuu jiran chance yoo ta oromootuun oowwite miila keessa kaachuu yaan yoo tun ammoo qabbanooyte maal godhu yaan biyya galuu yaanii jechu mootummaa biyyaa san jala jechuu yaanii jechu saniifu qabsoota nakaa bifa qabachiisuu danda'u siyaasaatti godhu qabda qabsoo yeroo hunda ati galma barbaaddu kan ittiin geessu wacaano zoon hin taane siyaasaadhaan Oromoon amma humna harkaa qaba humna waboo qaba qeyroo qaba ummata qaba diinagdee humna sirrii qaba Oromoon wanni humnaa tarraa irratti hin jirtu Oromoon takkittiin dhabe jaarmaa siyaasaa takkaa nama kafuula dura tarkaama nama akka jaawarsan garteeme akkatti tarkaanfachiise garteeme amma jaawaruma kanaa dhiibbaarra godhi gabbaasi akka qabsaa'u godhi sigale qabsootan akka bifa qabachiisu qabsootan akka dur akka gartee sabaa sablammii walitti hin buune amma yoo hiriirri kun jabaate PP way mari'achaa jirti bilziqinnaa way mari'achaa ani yeroo hunda sumaafiin waan sabboontonni ciinatti asiman andafeetiin ol ba'ee siimaa jechuudha akka waan ummanni amaaraa Oromoo miidhee fakkeessiteeti sigale woboo faa fakkaatteetti amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu deemti jechuudha nuti ummanni amaaraa kan miidhe hin jiru sirna bilziqinnaati kan miidhu jiru ummanni Oromoo tana gartee sirnaa fi ummata dabaasu qabda kana hunda ka godhuu danda'u eenyu hoogganaadha qabsoon hoogganaan yoon qabaanne bocan qabdu sigale hayyoonni Oromoo gadi bahuu qabdan sigale hayyoonni Oromoo gadi bahuu qabdan eessa jirtan sigale yeroo waraanni lafa jiru kana yeroo qeyroon akka baroodu kana yeroo waboon akkatti gartee fish guru eessa jirtanis yoo jaalattan bakka ummataan caljaati dhumaa harka kennadhaa jaanire walii galanii gabroomuunis bar bilisummaa bar ay walii gabroomnu janii walii galuuni bilisummaa takka furmaata takka bar takka walii galanii bilisoomuuni bilisummaa sigale saniifu gartee waan qeyroo fi qarreen itti jiran kana dhumaatii Oromoo tana sigale dhumaatii Oromoo tana gartee kara gartee carraa kara hiree kana jijjiiruudha yeroo hunda sigale yeroo hunda gartee mootummaan ajandaan nuun jijjiirrachuu amma ajandaa dheengaddaa ka gibiraa ka dhufe san amma nuti ajandaa gibiraa san quba qabna ummanni keenya akkasuma boo jira beeki gibiraa amma nuti tabiro jirraa jechuudha dhumaatii tana fidanii nu dura kaanii tana jirraa jechuudha ajandaan gibiraa sun furmaata harkatee hin harkan ajandaan baasaa buusii milishaa maarree raayyaa hirrisa biyyaa miitirkishoo ja'anii dargaggoota guuran sun furmaata harkate inni hangana waan biroo jira jechuudha hangati asii kanaawachuu waan biroo garuu hayyoonni qabsoota na sirriitti hooggane sigale hayyoonni qabsoota na yoo sirriitti hooggane galmahee bakka yaaddesanii ol akka geessu si godha jechuudha sigale qabsoon Oromoota amma dura wanni itti milkaa'uu dhabde maali namni gartee qooda walii kaa'us hin jiru qooda sheekka abbutaa qabus kaa'u anarraa eegaltanii hanga gartee hoogganaa olaanatti qooda walii kaa'aa deemuun hanga warra sheer godhu kanatti hanga warra nu daawwatu kanatti hanga warra sagalee teenya fuudhee addunyaan ga'u kanatti sigale qabsoon qoodan qabne qabsoon jaamtu sigale hojjettoota nama sanii hojjetaa nama sanii sarraatanyaa gartee nama bakkaan geessee sanii jaamta malee ati qabsaa waan jaamtu jechuudha yoo qooda qabaatte qabsoo keessaa qooda si barbaachisaa aboon wajji qabsooyte qooda jechuun barkanuma fa'a barati kana turte qabsu je qooda jechuun kanuma bar waan birootiin sigale saniifu qabsoo teenya tana bifa qabsiisuudha jechuudha ammaasis lammaffaa ummanni Oromoo ummatuma Oromooti
arra viidiyoon kiyya uummatuma Oromoon laallata jechuudha.